Nagaan gara chaanaala keenyaa dhuftan isiniin jenna. Chaanaalli keenya Vivo Chemistry Education jedha. Kana jalatti Chemistry kutaa 9ffaa hanga 12ffaa afaan Oromootiin mata duree isin barbaachisu isin irratti ibsanuu kan jettan karaa komantiitiin nu kan nu dandeessan. Mata dureen nuti arra dhiyaannee dhufnee Chemistry kutaa 11ffaa Molecular Geometry and Dipole Moment kan jedhu. What is the relationship between molecular geometry and the dipole moment kan jedhu. Gamanummaan chaanaala keenya nu hordofaa isiniin jenna. Mata duree kana jalatti teorii tokko isinii dhiyeessina. Teoriin kun the VSEPR model jedha. Inni kunis maali? The valence electron pair repulsion model kan jedhu jechuudha. Kanaafuu valence electron pair repulsion model kan jedhu kun maali? The repulsion of electron around the central atom which is a lone pair and the bonding pair concerned kan jedhu jechuudha. Kanaafuu central atom irra gosa elektiroonota lamaatu jira. Bonding electron and the non bonding electron yookaan immoo lone pair electron kan jedhu jechuudha. Kana keessa repulsion isaan godhan akkami yookaan immoo isaan kun akkamitti determine godhuu dandeenya kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaafuu to determine the molecular geometry tokko murteessuudhaaf steppileen armaan gadii shanan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Steppiin shanan kun inni tokkoffaan draw the loose structure. Inni tokkoffaan maali? Loose structure kaasuudha. Inni lammaffaan count the number of electron pair, bonding pair and lone pair, but count multiple bond as one pair jechuudha. Fedhu multiple bond naa jiraatu bondiin tokkoo fi lama ol sadii triple bondiin isaa jiraatu akkuma bondii tokkotti lakkaawama jechuudha. Inni lammaffaan immoo maali? Elektiroonota central atom irra jiran lakkaa'uudha. Lone pairs ta'e bonding pairs ta'e isaan lachuu lakkaa'uudha jechuudha. Inni sadaffaan arrange electron pairs to minimize the repulsion. Inni sadaffaan maali? Elektiroonota irra jiran kana arrange godhuudha. Karaa electron pair repulsioniin minimize itti ta'uu danda'utti isaan sirreessanii kaa'u jechuudha. Inni afraffaan immoo maali? Possession the atoms to minimize the lone pair repulsion is if greater than 1 the lone pair. Yoon ifi lone pair nuti qabnu lamaa fi tokko ol yoo kan ta'ute jechuudha. Lone pair isa wal cinaa kaa'u osoo hin ta'in bakka adda addaa kaa'uu danda'uudha jechuudha. Bakka adda addaa kaa'uu danda'uudha. Bakka adda addaa hundi keenya maali? Minimize the electron pair repulsion jechuudha. Fakkeenyaaf lone pair wal dhiiburra lone pair bonding pair yoo wal dhiibe irra dhiibbaan xiqqaata jechuudha. Kanaafuu maali? Lone pair bonding pair akka ta'u irra facaafnee kaa'uu danda'uudha jechuudha. Inni shanaffaan immoo maali? Name the molecular geometry from the atoms possession. Atoms possession isarra dhaabbanni molecular geometry himuu danda'uudha jechuudha. Molecular geometry is categorized into groups. The electron pair arrangement and the molecular shape jechuudha. Molecular shape in bonding pair qofarratti hundaa'a jechuudha. Electron pair arrangement immoo lone pair ta'uu bonding pair walii daaneeti total electronism godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kana laala fakkiilee armaan gadii jiran kana tokkoon isaanitti laala jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf CH4 lone pair 0 qaba jechuudha. Kanaafuu atomoonni isaan tetrahydraalidha qaban jechuudha. Amooniyaa gafudhanne inni kun maali? Lone pair takka qaba amooniyaan. Trigonal pyramidalidha molecular shape jechuudha. Electron pair arrangement immoo tetrahydraalidha jechuudha. Water laala yookaan bishaan laala. Bishaanis waan inni fakkaatu jechuudha. Kanaafuu innis maal qaba? Lone pair lama qaba jechuudha. Kanaaf inni kun maali? Fakkeenyaaf yoon ilaallee isaan armaan gadii kana hunda laalaa kun laal akkanatti mul'ata. Yoon ifi kan laallu ta'e fakkeenyaaf inni kun ilaallee tetrahydraalidha. Lone pair takka qaba. Inni kun amooniyaadha. Lone pair takka qaba. Inni kun waterii lone pair lama qaba. Lone pair san bakka adda addaa keenya jirra jechuudha. Sababni beenti qaba jechuudha. Beenti molecular shape. Bosaniin electron minimize ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf gabatee armaan gadii kanas laaluu dandeessan tokko isaaniitti jechuudha.